na bochisaa baate amma immoo Saayidoo kiyya fudhattee umrii koo guutuu na bochisu jechi. Ani immoo hin dhiisu. Anaa miti kanumaan siniin jedha ishiin amma Yaman deemtee Yaman yoo deebitu itti agarsiisa. Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii kabajamtoota fi hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii. Ayyuu maal jecha jirta silaati? Maali Sumayyaan akka baddeen dhageenye moo viidiyoo duraanii gallakkiste naaf hin galle garuu viidiyoo duraanii gallakkiste taata malee Sumayyaan akka baddee yaa'u namni dhagee hin jiru namni dhageen hin jiru jedhee hin yaadu namni hundi keessanuu dhageessanii jirtu. Maaliif akka isin irra qabattan hin beeku maleedha. Nama aga kanaa keessaa eenyu maqaan isaa Maamii Tuubii qofa arge. Maamii Tuubiin kun Sumayyaan baddee jedhee raawwatee viidiyoo gallakkisee jira. Isin garuu viidiyoo duraanii gallakkistan natti fakkaata. Akkanatti fakkaatutti viidiyoo duraanii gallakkistan malee kan amma hojjettan natti fakkaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kan amma hojjettan yoo ta'e immoo waanuma ajaa'ibaati ka. Waanuma ajaa'ibaati akkam wal hordofaan jirtanii isin? Wal hordofaan jirtanii? Maal jechuudha? Sumayyaan baddee meeshaan tokkichi mana keessa hin jiru. Meeshaa jiru hunda guurrattee ijoollee fudhattee baddee dhabar kan jedhan. Salaamittiidhuma santu fudhatee deemanii la? Salaamittiidhuma sana fuudhee deemanii la? Salaamiin sun ergaachi jiraatte ishiin kan isheen intalli miimoorii hatte sun ishiin durumayyuugaa Sumayyaadhaan deemna bakka biraa deemi jechaanii turte miti ishiitu fuudhee deeme natti fakkaata. Odeeffannoo wayii akka dhageetti immoo viidiyoon Iyyaasuun gallakkises sababa qabaa jedhani. Sababni isaa maal akka ta'e naaf hin galle garuu ani viidiyoo Iyyaasuu dhaggeeffadheetiin hin jira. Iyyaasuun akka Sumayyaa akka Seedoon achi deemaa jiru Sumayyaatti himaa turedha kan nuti dhageenye. Viidiyoo isaa keessa kanan dhaggeeffadhe akka Sumayyaatti himaa ture. Seedoon amma kun iddoo kana ga'ee jira. Buufata xiyyaaraa keessa seenee jira. Iddoo teessoo qabatee jira. Mana kan jedhu kana as talaallafaatiif ture yookiin dabarsaafii ture jechuudha. Haa ta'u malee egaa inni erga achi ga'een booda immoo hiriyoota isaa wajjin wal ga'ee sarpiraayizii sii taasisuudha. Hatta makiina, telefoona tokkicha waan hambise hin qabu jechuudha. Bitee Annaa ishiin gaafa dhaqanii hiriyaa ishiitiin hiriyaa isii dheengadda isin wajjin mana sirreessaa turteeni dhaqiitii ija hidhii fidi jedhaniini gaafa isiin dhattee ija hiitee fiduudhatutti hin jirtu. Hin jirtu mana keessa kunoo dhaggeeffadhume. Dhaggeeffadhume ayyuu kottuti. Kun dhaggeeffadhu. Saayidoo. Sumayyaa meellachim. Qaawun meellam ልጆቹም የሉም ቤቱ ባዶ ነው። አብዲ Sumayyaa የለችም? የለችም። ብረታሪው Saayidoo ቤቱ ባዶ ነው። ወላሂ ቃለ ልጅ የለ ቃለ ሰው የለ ቤት የለ። ቤት dhaggeeffattee ayyuu dhaggeeffattee akka jette kunoo Sumayyaan hin jirtu. Meeshaan mana keessa hin jiru. Ijoolleen illee hin jirtu jetteenii jechuudha. Ati maal eeyyama isii gaafatta amma bar waanuma ati eeyyama isii gaafattu wallaalee ati amma bar abbaan manaa keetu maal keessa akka jiru hin beektu jechuudha moo ati maal keessa jirta sil bakkuma kaleessaa jirtaa ayyuu bakkuma kaleessaa jirtaa hin jedhe bar abbaan manaa kee bar rakkoo cimaa keessa jira habiibti. Abbaan manaa kee rakkoo cimaa keessa jira. Ati bakkuma kaleessaa jirtaa? Ati bakkuma kaleessaa jirtaa? Haati manaasaa haati ijoollee isaa baddee akkamitti dhaga'uu dadhabde? Ganaa isa booda jireenya boruu isa ganaa ilmoo isaa qabatee haadha manaa isaa qabatee fidee dhufee raawwatee gara Itoophiyaa galuu haasoftaati. Ammayyuu maal keessa akka inni jiru hin beektu. Innaa odeeffannoon immoo dhaga'e jechuudha. Viidiyoo yamma laalitiin hin ture. Mucayyoon tokko bilbila isaanii qabdi. Dawwaleefiin ture jettee bilbila sii qabdi. Anillee bilbila sii hin qaba garuu dawwaluufi nan dhibeettani ani yeroo kana keessatti maaliifin Seedoonis fuula namaaf hin kennu. Anis nama takkasitti dawwaluu kana badaantiin hin jedhu. Malee silkii sii hin qaba. Anis kan Seedoollee hin qaba kan isiillee hin qaba jechuudha.
So silkii Jamiilaa mucattii sanallee inumaan qabaan ture jechuudha. Ijoollee hedduu naannoo kan abdiillee ni qaba. Odoo dawwalee fi numa hin danda'a garuu atattama kanatti gaa isaan amma maal keessa akka isaan ittiin jedhanuun beekan silkiiyyuu namarraa kaasu natti fakkaatu anis xiqqoo biizii ture. Silkii dawwaluudhaaf akka kana natti hin jenne amma akka carraa ta'e mucattiin immoo akka isheen silkii qabduun hin beekaaniyyuu silkii kanan anuun fi isheen bakka tokkodhuma jechuudha kan arganne. Nama tokkorraa arganne nu lachuu jechuudha. Wal himnuu laatan tala nana silaati natti dheekkamta garuu haa ta'u malee gaada waltee gaafatteetti akka jettutti akka argisiistee turte achirratti iskiriinii intarneeshii irratti akkuma argitanii egaa akka jedhanitti viidiyoon Iyyaasuun gallakkise suni egaa achi keessatti waanuma baay'ee taasifame egaa Saidoon illee akka waggaa lamaan booda kaleessa dubbadheen ture akkuma isinitti hime akka waggaa lamaa gaditti gara Itoophiyaa deebi'ee hin dhufnedha kan inni haasa'aa ture. Kanattaan seemmoyyuu achi keessatti egaa akka jedhutti akkamitti reeyyuu akkam godhu jedhee inni gaafannaani ayyuuni yoo haalli mijatee paaspoora baafattee akka ishiin gara Yamanii dhuftu Sumayyaa haala mijeessee Sumayyaa saasofsiisee akka ishiin garas dhuftu taasisa jechaa ture jechuudha Saidooni sagalee isaa keessatti. Egaa sababa kanaatiif isheen immoo ayyoo fedhan hin qabdu amma yeroo kanatti jechuudha. Iyyaasuun viidiyoo sana yeroo sana gallakkisuu hin qabu ture. Innis beekee miti. Dogoggoraan wanti hundinuu kan ta'e maleedha. Odoo gizee erga inni achi ga'ee Sumayyaa waliin haasa'ee waan hundumaa sirreessaniin booddee odoo gallakkisee gaarii ture jechuudha. Amma achi keessatti waa baay'ee haasa'aa turanii. Egaa Kanaafiyyuu sababni isaa tokko minciin badiitii isii yookiin mana bayiitii isii fidee viidiyoo kanadha jedhame. So baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Iyyaasuun jidduu kana keessatti rakkatee jira. Asittis ayyuu faana rakkataa ture. Akkuma waan zabanyaa wayiitti ishii eegaa ture asiif achi deemee. Ammas immoo dhaqee achittis innaa jidduu kana keessatti dhaqee rakkatu hedduu takka namatti dhaga'ama. So innis beekee natti fakkaatu waan kana kan inni taasisee fi ishiinis immoo waan sana dura haala inni keessa jiru innaan achi ka'uu dhugaadhuma yoo inni dhufee yoo dhufuu baatee natti himi jettee raawwattee isa abdattee too adaraa jetteeniif adaraa isaa sana xumurachuudhaaf jedhee yookiin immoo waadaa isaa sana bahuudhaaf jedhee raawwatee wantoota sana dubbataa ture malee rakkina akkanaa fide jedhee raawwatee miti. So baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa waan akkanaatiif ta'e jedhee raawwatee wanti kun akkana ta'e yoo ta'e baay'ee tokko namatti ulfaata, baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Iyyaasuullee dhugaa itti baay'ee itti dhaga'ama jechuudha. Hedduu takka tsatsata. Maafa waan kana godhe jedhee hedduu takka itti dhaga'ama jechuudha. So Sumayyaa ለዚህ ብለሽ ጠፍተሽ ከሆነ ተሳስተሻል. Dogoggortee dhugaa dubbachuudha jechuudha. Kanaa jettee baddee yoo taate dogoggora cimaadha jechuudha. Kan dogoggortee dhugaa dubbachuudha fi haa ta'u malee immoo Saidoonis yaadota sana akkasittiin dubbachuu hin qabu ture. Hanga dhaqee isii biratti haasa'ee isiin isaaf eeyyamamaa taatee eeyyamamtee fi jechuudha. Bakka isallee simattee jaalala kaleessa waliif qaban sana waliif deebisanii waliif kennanii sanaan boodadha ture silaa kan inni waan kana haasa'uu qabu waan kana gochuu qabu. So Saidoonis beekee miti Iyyaasuunis beekee miti lachan isaaniiyyuu dogoggoraan wanni kun kan uumame. Kanaafiyyuu Sumayyaa dhiifama akka gootuuf si kadhanna jechuudha. Na kanaafiyyuu wanti kun waan baay'ee tokko ulfaatudha. Dhugaa jidduu kanatti amma eenyutuyyuu qabamee jira. Iyyaasuudha jechuudha. Iyyaasuudha jechuudha jidduu kanatti kan rakkataa jiru. Rabbii isaa eeguu maal jenna waan biraa. Kanaafiyyuu ayyuun immoo hedduu takka nagarramte. Na kana hunda odoo hin dhaga'in viidiyoo osoo hin argin viidiyoon kaleessa kan gallakkifame. Akkamitti otoo hin argina gana dhiifama achi gana isa kan gorsitee ergite mana nutti himtaayyuu tiyya maal taate moo viidiyoon kun kan duraanitti akiitti viidiyoo duraan waraabdee amma gallakkiste malee intini miti siin jedha waan har'a waraabdee natti fakkaatu
soo rakkinaan qabu garuu immoo baay'ee tokko ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf harka kana keessaa iyyaasuu haa baasu dhugaa dubbachuudhaaf innaan sagalee micattii dhaga'u hedduu takkan gadde ani yeroo meeqa namoonni dawwalaaf jedhee yaadeen ture garuu keessa kan kootti bakka hojii dhumaan hin dhabamne dhugaa rabbi hojiin baay'ee tokko natti baay'atti haala gaarii keessa sin jiru akkasisiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo rabbi nageenya nuuf haa buusu namoonni haaraan gara chaanaala kanaa dhuftan